ummata waliin galle waliin galtan aboota tidargatina deema wal gurratanii deeman laan ibro shataa jetamu muniraa jetamu mitiyyoo tokko kakaayiroo jirtu wal gatanii geemina ergachaa jiran namni waan fi abbaatu jabeeffata abbaatu waan fi qabata dulloonni jechuun ilmaan haadha koree kun jechuudha dhalaan harargeedha ichi aateeti ijaaba duuba tatteessee nuti sheeka keenyaan nurra jira jimaa kee maarree mitiqashoo takkamma kalee maarree afran qalloo jetti jimaarra eegsii keessee sheeka ol deebiftee teessi jimaa eegsii irra keessee sheeka daawwaa isaa dhaggeeffattii jechuudha obbaleetii nuti sheeka arrabsuurraa is dhimman qabu nuti sheeka arrabsuurraa is dhimman qabu sheeka gaddeebisuurraa is dhimman qabu nama jimaa keenyaan nu dhufe wallahi billahi jaalatan jibbitan irraa dhoorkina nuti abiyyaa masan irraa dhoorkina nuti argeeyyu isinatti hin ka'in malee madura rafu jirra malee hila liqaa dhumatte tun waan isin irra qaqqabaniin qaban akka isin gartee baqqalloo ta'e isan facaafatanii baqqalloo garaan fi ganneexanii hudduu yaattan sanitti harargeenis jimaa jireenyaaf eeggatti harargeen jireenyaaf qabdi jimaa akka isin baqqalloo gubbaan fi neexanii jalaan horortan sanitti uummata hororaa diqaalaa zibti ilmaan sharmuuxaa jechuudha isini galee keessaafuu ijoolleen harargee kabajaa ta'isanii fi iktiraama keessanii jiraadha waan gootan seeraan godhaa deemaa waan gaafatan seeraan gaafadhaa waan itti yaatan seera waan ijaa sheektichi gabbee hoo dubbate jimaa guutuu bakka bu'ee dubbate dandaasaatti gabbee dubbate jimaa guutuu bakka bu'ee dubbate inni jimaa guutuu maaltu shoorar keessa jimaa guutuu maaltu ijjisiise namni gadda namaa tuqe seeraan ala qaxxaahamuu qaba waan namaa ruuxii namaa namni tuqe qaxxaahamuu qaba namni jallaa fi abbaa qabata koppiliin kiraa godha jallaa fi abbaatu qabata harargeen ifirra raftaniiti jireenya keessan irra raftanii waa hundarra raftan sharmuuxootan ta'e isan gartee mitan ijaaba uffattee duuba yaatu san sunkaadha dura maamusa firraatti godha warra deebisaa jimaa kana akkatti firraa deebisan hin beeyin jimaan kun maalii harargeedhaaf maalii dura firraa adda baafadhaatii eegas booda gabbaa dubbadhaa jimaan nuuf maali nuti jimaaf maali sini galee jimaan nuuf maali nuti jimaaf maali adda baaradhaa dura dhuhaa keenya jimaan nuti dhuhaa keenya maaliin guddannee as geenya maaliin baranne maaliin quraana ittiin barannee ittiin as geenya diqaaloonni olii sanii gayyaa'ee harargee keessa baratee nadhoo teenya fuudhee ilmaan irraa daddalu sun maallibaa isaaniitiif nu keessa baratan maallaqa jimaatiin baratanii maallaqa jimaa gurgurree qamadii binnee isaan nyaachifna qamadii isaan figgatta hashaa deeman san jechuudha jimaa maallaqa jimaatiin isaan bira tatteessimnee qaariyaa jechuudha nuti isaan nyaachifna tunarrabaa miti yoo islaamummaa taates islaamummaan silaa fakkeenya qabaatti harargee fakkaatti gurra keessanitti isin calawu waan haram harargee keessatti inuma nagartu waan haram harargee keessan numaawun ayyamanii waa harargeen yoo islaamummaa barbaaddes yoo kijiba taltalummaa barbaadde malee yoo taltalummaa barbaadde malee harargee keessatti wanni haraami silaa hokkee tanarraa hokkiyyen nu baate wallahi nagartu harargee keessa waan haram jechuu wanni haram harargee keessa inuma jirtu ifirraa mizzamaan muran sheekh Musaa su'aalaa fixee jira bar namni waa'ee jimaa saa 24 dubbataa oolu waa'ee jimaa saniitu hin beeku yookiin irraan fayyadamu yookiin hin beeku nuti makiinaattiin bitanna manattiin jaarranna ilmaan ittiin barsiifanna ilmaan ittiin guddifanna daaga keenya jireenya keenya dhiiga keenya aldam damii keenya jechuudha nuti jimaan nuuf jimaan siif carqii abbaaf warqiidha yoo ati jimaa kan hin beeyne nyaattee akka weerweertoo asi bu'aniiti weerweerte haa dhimma keeti nuti nun dakalu jimaan ammoo harargeen jimaa nyaattee haadhan saltu jimaa nyaattee obboleettiin saltu jimaa nyaattee ittiin dalagatti nama kana tana galchaaf nama tanan galchinii fi jira galchaaf meetan shanyii haraqoochi nuti jimaa nyaatanii ilmoon haadhaa wajjin hin raftu obboleettii wajjin hin raftu shanyii siitii wajjin hin raftu
seera ulaamaa ittiin deemtu qabdi. Nyaattee ittiin dalagatti. Nyaattee ittiin carraaqatti. Nyaattee mana ittiin ijaarti. Nyaatteeti waa meeqa ittiin daleetti Harargeen jimaa. Alsafaa dalma kalaataa jee namichi. Isiniif gartee mi baqqaloota isan figgadhawaati jalaan horora. Akka waf coodha. Baqqaloota isan gubbaa fiyyaasa jalaan horora. Nuti dhimmarraan qabnu hororrii teessan. Garuu ikhtiraama keessaniif sharafa keessaniin gaddii gayyaa akkan ta'a. Oromummaan qabdanii barisiin. Wallaahi laaziim. Oromummaan qabdanii bar Oromummaa qabni jettanii yaatan malee Oromummaan qabdanii barsiin. Koppiliinkii godhaaboo. Oromummaan qabanii bar. Sila Oromummaa qabaatanii Oromummaan itti dhagahamtee jechuudha. Haroo daawwatan kalee owwaatu jiran gadi hin deebisan. Ummata hororrii humaan beekne gowwaa jechuun ummata kana wallaahi billaahi an dhigisee takka dhibbana dhaqa sukkarri kun. Ummata kana walloluurra jechuun an jimmaa tana maaliif jibbanii beektaa walloluuni waniin jimmaa tana jibbuufi beektaa humaan beekan gowwaadha. Nama kana kalee arra wallolleeni baruu waltaanaan beekan. Mee arsiin Harargee walloltii goota isaanii gad deebisu harki. Inuma arsiin goota namaa gad hin deebiftu Harargeen goota arsii gad hin deebiftu. Tun hororriin diqaaloonni jechuudha. Oluma haateeti namuma arradi namuma haleedi namuma kombol gogooti diqaaloonni kun jechuudha. Nuti kabajaa ta'e bar ijoolleen Harargee raayyaa abbaa mancaa tokkichaa gad hin deebifnu barnuti. Wallahi laazim raayyaa abbaa mancaa gad hin deebifnu barnuti. Raayyaa abbaa mancaa kan duniyaarra jiru kan isin kaduu gad deebiftan dhiisii. Raayyaa abbaa mancaa kan nuti kabajaa qabnaa fi bar gad hin deebifnu bar. Sheekota jimmaa keessaa kabajaa qabnaa fi gad hin deebifnu barnuti. Ilmaan sadaqoochi gad hin deebifnu barnuti. Isin garuu nama kalee du'e gad deebiftan. Nama kalee du'e gad deebiftaniiti afaan bantan akka nama waan irra taa'ee haasa'u Oromummaan qabdan silaa Oromummaan isin dhageemte jechuudha. Oromoon nama Oromoof dalagee du'e wallahi gad hin deebisu ana asirratti. Inuma gad hin deebisu Oromoo gad hin deebisee na rabsan. Sinigalee sheekni san kalee gisee akkas jeessan garteemi itti dubbachuu qabdan yoo isin qooqee itti dubbachuu qabdan. Maaliif ummata kana ruuyee isaaniitti irra dhaabbata baabaa jechuun natti dargatiin chaalateetti saleeti. Sinigalee ummata geemii irraa tuqan. Tanaaf irraa addalaala keessaafuu isin ijoolleen Harargee mee eenyummaa teessan calaqqiisaa mee tokkummaa keessan calaqqiisaa yeroo hundee nuti isinitti himaan oollu. Yeroo hundee namumaa isinitti himaa isin. Harargeen takka Harargeen biyya jaalataa madzibtiintu waliifuu galtu tuni. Waliifuu galaamee walii galaa wal qabaddaa. Nama gamtaa qabuutu nama firaa dhoorka. Nama toftaa qabuu waa firaa dhoorka. Nama wal bira jiruu waa firaa qaba. Nama wajjiniin deemu jiruu waa firaa dhoorka. Isin tokkummaan qabdan. Wallaahi jaalattan jibbitan tokkummaan qabdan isin. Hin qabdan. Waan takkaas godhuun beektan wallee barumsa qabdan isaa ilmaan harreedha. Waan takka waan isin hojjettan hin agarreen. Albaatii. Namni sila waan namni kasi gad deebisee irra cafaru TikTok isaa daqiiqaa 5 kuchis. Uummata kan beektan horiidha. Horii aboo silaan isinumarraa dhalachuu baadheen. Wallahi billahi sila jijjiirrataa taatanii jijjiirradhaan uummata kanarra. Uummata tokkummaa qabdi. Ijoolleen arsii barkalee hangareedii gabbee jecha lamaa jijjiireen san garteemi akkasi gabbaasisanii dhiifama gaafachiisisan. Tokkummaa jechuun akkasi. Taanaa jettu kaanaa jiru hin jenne girgig itti jaanii zirgig itti jettee ijoolleen arsii dhalaan arsii dirgim itti jettee dhiifama isa gaafachiifti. Tolchitee bareechitee jechuudha. Akka nama mana tokko keessatti haasa'u jiruutitti teenyammoo akkasii miti. Manyaqqaan jimaadhaan shiita firraa jijjiiraa biyyarraa baateetiin ani sheeka kiyyaa irra naa jira ani mixxiqishoo kiyyaa irra naa jira itti sharmuuxittiin hoggaa iskuu arabaa fi gaddeebiftee hudduu maammada wal qabaa bulti. Akka nama fayyaa jetti asirra gabbaatee jimaan ruuhiiteeti jireenya baheetiitii fi jireenya obboleeyyan kee kan si booda dabarsu jira yoo ati jireenyi suudii siif dabarse. Yoti jireenyi suudii siif dabarse khaddaama arabaa distii arabaa dhiqaa agartee miti ati jireenyi siif dabre warra keessaniif jireenyi dabarre moo abbaan kee ayyoon ta'e obboleeyyan kee jimuma sanirraa faayidaa jiran faayidaa jimaatu hin beeytan baala nyaachuu malee faayidaa jimaan beeytan biyya teenya nuti jechuun gisee jimaan fiilee akkasii aboonatti hin argatin jimaan gisee fiilee akkasii gurguramuudhaaf uumaan hafin liqii fudhattu. Jimaan abalu fiilamee jira liqii fudhatteeti liqii sanii waan fedhe ilmaan kee tajaajilta. Jimaan kee gisa gurguratte liqii san firraa deebifta jechuudha. Nama jimaan qabu biyya teenya namni liqiituutti kan nun jiru dhugaa isinii himaan wallaahi laazim
namni liqii kan jiru nama jimaa sawaan irraa gurgura sun qab harargee mishingaa qamadii baqalloo bak takka facaafata malee irra guddaan isaanii faayidaan jireenyi wanni hundi isaanii harargee jimaadha nuti ruuhiirra nu dhaabbatina ruuhiirra rabbii ruuhiirra sinaa dhaabbatu wallahi ruuhii teenyarra nu dhaabbatina namni jimaa keenya nurraa nama jireenya keenya nurraa dhaabbati nuti abiyyee miti shimillisee miti nurraa ka'uu qabaa waslen هاي نورا خوكا والله لازم نورا دابو كابن واي جما خنا نورا دابو قلدي نورا دابو كابن نتي رومو نورا جرا مالي في بيلتي ما ننو سنتر وجيسور نتي نو اجيسو نورا جرا اوسو لبو تنيا فالمچو جرو دوني راكون كبوا لبو راب دوني لبو راف غباني فالمنه دوني جچودا تون دوغا جرتو تنكي جيبا متي يارغي وانيا تو كبدي جيبا نردا بنات ما نياتي مي ابنياتي هينكم نو بكا ميشينغا فچاهنه رانيا نونكم baka Allah isin gubbaan finna itani jalan horor tangkap dan san hingkam nuti wanni nuti kam nu jimaa keenya ruuhi teenya randabatina wanni hararge biya qufa gode hararge biya jalala gode hararge biya tarragi gode jimaada jalatan jibbitan jimaa keenya nuraga teessani hafuro lubbutira nuraga dintayna nuti hafuro lubbute nyaata raga dintayna jolen jimaa mo sharafa teessani bi khabaja teessani ngata sheekh ni sana mo jalate jibbatan nu gafatamu qaba sheekh amin ibrati diyaata raayya ba min caati diyaata isanu dar nu gafatamu qaba gabbe difa nu gafachu qaba gabbe nin kala tayo yokin musa swala bi dufe harami halali walin naqu qaban inni sheekh musa swala tirabbaranne sheekh musa swala tire qur'an qara'en be hararge khaysa silanu tijiman musa swala harami nu jechuda wallahi billahi takataka buqamne facamnati takataka buqamne facamne sinigala biyu nyachu biyu man ta khaysa jurutun harami jachate akka waneti nyatan akka re'eti nyatan isin bar harargen kan mo jima mo kana nyaate jiratu setani saole harargen jima gurgurateeti qamadin bisatte waami qambitate sabunan wanni hundi huccura wanni hundi malra dufti jima kan ranu dufti nuti ilman fi huccura jijirachu ilman fi sabuna tibtachu ilman fi mana fi seller tibtachu ilmo fi tibataniya bitachu noti jima gise gurguranne baqiya yo isini gallik infamte yo isini gallik kim sobate ni jina nuti biya bulchina uddu hada ti biya bulchu jira mal biya bulchita abi jima ka biya bulchu jira abo oromo to silano wallahi oromo to silano bulchu bate nayu amara tikresani isin rajraw isin nama to go isin kesa nama bulche ganda sun dumpa ganda sariti pa di jani dit abi jima abi raslan jima meti ujalatan jibita ni dufteni dufteni di namche duya sanerumte namche ba fajjese sa jese مسترخية نباسة جاي أجلس المال لوتشيرا حالتي سنيه مالاتي جماعة مخون جماعة مدي لوتشي أفهم سادي بابا تدي نتين دفتة جي مكاسا دور مالتر أبي يتوري بغانسا غانسا أبي يتوري نتي يتي إيش رجلان سالسان كاسر يسر رقباتي جتشو jimate me hararge ajima sa raka subatu shibille sirke farsho zanis haraka subatu farsho satan ifigga ya sabule ifigga itanabulu sunu namni iti dubbaten juru hararge khaysa farsho namnu abar hay hararge khaysa farsho namnu abar farsho dugumbe itu barunti jolante ega boda khana baratalte wa unda finna naqu jolan duriyen barte male hinjiru bar hararge khaysa di hinjiru bar hararge khaysa jolen daim titkishon garte amiti abbatu katti guddifatu beekha ilmo abbadu dabbate sijara firi takadu gundan denye abbab dabbate jimanya chundan denye jira abba guddifata khatol fate ilmo abba guddifata adi gise gana magabbate harake fikkechosan maltu sidorki masan dorki na banke man sodate rabbi khay masodatin nutifitin ke arage fikkinya hada tolin debinati jima etin dalagan jirenya etin dalagan nuti etin dalagachu nutu dalanya ne etin dalagan
nyaanneeti ilmaan jaarsa keenya biddeena ajaa'ibaa kana gartee akka zigjoo kana goone suphaata ooruu jala geessina. Ooruu jalatti jimaa akkasi ficcirree galma subii nyaata keenya ajaa'ibaa kana goonee fi biddeena ajaa'ibaa kana hashara adii kana akkasi dirgimitti goonee akkasi la dheedhee jechee ooruu geessinee fi abbaa keenya kiraayyoon teenya geessitee fi abbaan keenya akkasi biddeena tokkichaa sin gixxeef godhate jimaa isaa jalaa kaaffachuutti harkaa. Tundumatti jimaa san qamadii biddeenaan godhamtu san bitatan abbaan kiyya nyaatee ittiin dalaguusan yoo abbaan kiyya nyaatee akkamitti maaliif afaan bantanii na eegden nama dhibbaaf boo'in jirtani us sharmuuxaayi qeerroo walloo maal jechuudha ta'oo maal jechuudha dhalaaji maaf jalaa qabdaa diqaalticha maqaa walloo qabattee zala deemtee wanta kan barreessin sharmuuticha sagatee buda diqaalticha muttuqsin godhinani wallaahi laaziim qeerroo walloo gootee maqaa barreeffattee hin deemin ilma zinaadhaa jechuudha zinicha abbaa